Ab galma diidaa jedhamu abbaa qeefii moonaa guddaa nu duubatti argitan kanaati. Seenaan moonaa kanaa duraan akkanan turre jedhan kosii guddaa garanatti argitan kana kosii loonii yookiin dikee loonii duraan asitti gadi har'a ture har'a garuu waan biraatii jedhu seenaa garaa nama nyaatu wayii dubbatu. Namni na wajjin argitan kun lekkootu qaaliibanii jedhamu. Ka'een gara harka mirgaa kiyyatti argitan kun ka'ee isaaniiti looniin kanaan dura adda dureedhaa jedhan har'a hoo kosii isaanii durii ilaalte moona isaaniitu ejjitee daawwatte weete ati addee sodaayyoo achi ejjitin boota duraan amma jiru reelloon sun jiran tokkosa amma lafee isaanii amti jechi atoo gartee iyyuu baqatam iltiin ati kun amma lafee isaanii garte gamis fooraan dhumanii kalee akkam ture moonaan kun har'a akkamirra jiru. Moonaan kun hin durii loon guddootti itti gala loon moona tana gala durii gara 500 gaa guyeessaa faawwicha gargariyaa. Moona tana loon itti gala durii gartee gara loon 400 fi 26 loon itti gala durii. Lafee isaanii amma ta'an jecha atoo gartee bitta atoo waan akkam seetam. Lafee loon keessanii ofirraa gadi guurtanii. Yaalaa guuranii. Loon 500 keessa amma humtuu isinitti rafne. Waan kuno laal waan acha jaajjasun laal. Moona ballo duri loon itti gala yabbiya sadii achin naqana. Waan yabbi sadeen tokkotti achi keessa jaajji. Wanni dhibiin ammaan tan moonaan tamatiin garte tana garta akkasiin jirtu. Anam lafee taa'anii isaan taa'anii arguu yoo tameera na fedhu. Sirri fachiisa. Bakka kana iyyuu nu isin fide malee hin dhuftan. Chejjee laala malee. Dhuf. Yoo yaadattani maantu si dhufu? Booyaa jirtu boo'aa na dhufa. Durii osoo hin garte bittaatiin waan akkam ta'e gammadaa dhatte. Daawwataa dhatte. Nama karaa deemu gaarii dhaabee iyyuu daawwata. Lafeeleen isaanii laftan kee fulaan jir fulaan teen tana qabi lafeen isaanii fulaan teen. Dallaat garte kan sun cuf laali fulaan jir amma fulaa hara dambalaan jirt uno goblolii kun cufti lafeelee isaanii kun cufti milaalat laal lafee isaanii laal milaal lafee isaanii laal waan namtu ilti nu gartiiyyuu waan kanaayyuu bakka nu garsiisinaayyuu isaanii arginuuyyuu hin feenu qalbiin nu feetu akka nama irra du'e nu fakkaatti laalme waan isaan fakkaatan walaal mukkan keessa raasaa isaan tan cuf laal. Nyaata dhugiinoo maal mee akkam jirtan mana keessa? Maal nyaan gara mata maal nyaan waan wayin bitatan hin jirtu waraachinoo nam fixuuf dhumachuuf obsitee feet maal obsitee akkama torbaan tokko akkana faa bulu wohaan maan taat qisir waallee waan bitattuun hin qabdu qisir bula waan qisiraan bitattu misin qabituu dandeetta. Kunoo kanam. Akkanaanu beekuu dandeettan milaal moona ballo tana loon duriitti gala kan sadeenam. Kadikeen kun durirraa. Kadikeen hin jira nam bakka hagas. Loon tana jira. Kunoo kan sadeeni jira milaal. Bakka moona abran kan. Loon 500 kanatti irraa. Kulleen silaafuu ammaloo ammoo waan gattataa. Nami durii horii qaborii dhabe lafeen isaanii tasan gartan tana akka bullin beennu akka hollin beennu yaabii dhibiin itti galle dhibiin jiraatee ittiin gallu. Ilmeen teennaa yooyyuu akka waaq cicichuu akka yabbiloonii kan akka ilmee isaanii kan dhumuu dhoowwu jennu malee waan goonuyyuu lafirraa hin qabnu nu. Goonuyyuu taanuyyuu hin qabnu.